harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanal abbeedoof nagaan araarrii jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu hayyee akkasumas obboloota amantii biraa taatan nagaan rabbii isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa hordoftoota jaallatamtootaa fi kabajamtoota kiyya jechuudha. Har'a zayitii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Akkuma kanaan dura baratame jechuudha. Zayitii bareedaa, zayitii yeroo hundumaa jechuudha. Rifeensa keessa lallaafisuudha. Akkasumas immoo daanjarii for any danger rakkoo adda addaa kan ta'e jechuudha. Akkasuma yeroo ho'aa rifeensi keenya loozii ta'uu loozii yookiin immoo nurraa bubuqqa'uuf jechuudha. Dawaa bareedaa isinii qabadhee jira. Hordoftoota kiyya egaa na hordofaa waliin jenna. Warreen har'aaf gara channel kiyyatti dhuftan ana dhufu baga nagaan dhuftanii like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota channel Abeedoo baay'ee na jajjabeessaa jirtu galatoomaa isiniin jedha. Like waan isin kaffalchiisuu qabu like godhaa. Ashaan obboloota keessan baay'ee bira ga'uu hin danda'a. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa isiniin jedha. Egaa zayitii kana jechuudhaan mana keenya keessatti haala itti gatii salphaa haala salphaatiin ejjetannee itti fayyadamnu walumaan ilaallaa. Turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u wajjumaan ejjennaa waan hundumaa yeroo ejjennu waliin ejjenna jechuudha. Magaa guyyaa har'aa jechuudha waan ani isiniif qabadhee dhufee akkuma beekamu roosmeeriin kun kana fakkaata. Akkasumallee avokaadoo bilchaataa jechuudha. Avokaadoo bilchaataa bilcheeffadheetiin jira. Egaa akkaataa ani itti hojjedhu haala ani itti hojjedhullee na hordofu. Kana jechuudha lamatti nan hira. Lamatti hirachuutiin qaba jechuudha. Keessaan baafadha. Haala kanaanii bilcheeffatee jira. Magariisa bitee ani garuu gaafa bitee immoo firiijii keessa tureetu sirba kunoo kana fakkaata. Avokaadoon kiyya jechuudha. Kanan keessaa baasa. Kana keessaa baasee kan immoo maankaatiin yookiin milaagaatiin jechuudha. Haala kanaan asirra naqadha jechuudha. Keessaa fudhadhaa jechuudha. Avokaadoon kiyya baay'ee bishaatee jira. Gaafa dura yeroon bitee jechuudha baay'ee hin bishaanne. Har'a garuu baay'ee tokko naa bishaatee jira. Haaluma kanaan bittanii yoo mana keessan magariisumayyuu jechuudha. Gaafa bittanii mana keessanii haala kanaatiin ufuma isaatiin bilchaataa ta'a jechuudha. Egaa akkasittiin jechuudha saayinaa irratti akkasitti waliin gootu. Waliin maktu toshitanii jechuudha. Bilchaateera waan ta'eef kan laaxa yookiin immoo daakuu nu barbaachisu jechuudha. Baay'ee bishaatee jira waan ta'eef. Baay'ee bishaatee jira. Haala kanaatiin qopheessitanii as na daawwadhaa isiniin jedha. Qodaa duwwaa kunoo waan akkasii qopheeffatu jechuudha. Erga qodaa duwwaa akkasii qopheeffattaniiti an akkasii qopheeffadheen jira. Avokaadoo kiyyaa asitti naqa jechuudha. Kanatti naqadha. Hundasaa avokaadoo qodaa gizaaza ani bishaan homaa tokko hin qabnetti naqattu jechuudha. Amma kunoo erga itti naqadheeti akkuma beektan kunoo roosmeerii illee eessa naqaa kunoo asitti naqadhaa jechuudha. Itti naqadha. Kunoo hunduma isaa erga as naqeeti daawwadha jechuudha. Erga akkasittiin avokaadoon koo daakameera roosmeerii jedheetiin jechuudha. Zayitii ani itti naqadhu kunoo as ilaalaa kokonaat oiliidha. Kokonaatii namni baay'een keessan hin beektu. Kokonaatiidha inni kuni. Kokonaatii zayitii kokonaatiiti. Zayitii kokonaatii jechuudha. Ani kanuma har'aa qofa ejjeta waan ta'eef asitti naqaa jechuudha. Har'uma kan har'aati kan ani hojjetachuu barbaadu jechuudha. Kunoo as ilaalaa. Kunoo erga kokonaatii kiyya asitti naqeeti waliin makaa. Ani ka har'aati kanan ejjedha waan ta'eef kunoo waliin keessa makee jechuudha.
amma na ordofaa walumaanii hanga dhumaatti kallattumaan kana fuudhee kunoo in argitu bishaan asitti hamma naga'u jechuudha. Qabbanarra kaa'eetiin jira kunoo akka kanatti as keessa dhaabaa jechuudha. Kana fuudheetiin as keessa dhaabbadha. As keessa qadadasaa wajjin qadadasaa asirra gochuu qabdu. Amma kaa as keessa kaa'eetiin jechuudha. Haala kanaatiin totochoosa. Haala kanaan totochoosa as keessa sirriitti danfisuun qaba jechuudha. Garmalee itti qadaaduu dhiiseen kun qadaada waan qabuuf akkasumatti kofoffi godheen nan kaa'a. Itti gixxin gootaniin qadaadiidhaan qollofamuu danda'a garuu kofof gootu. Kun immoo hin ho'a boodaaf immoo jechuudha waan ho'aa ta'uuf immoo amma qabbanaa waan ta'eef harkaa qabe malee baay'ee isin gubuu danda'a. Of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u daqiiqaa 10 booda walitti deebina. Jechuudha kunoo amma qodaa duwwaa akka kanaa qopheeffadheetiin jira jechuudha. Amma maaliin godhaa ergan daqiiqaa 10 danfiseetii qabbaneesseen jira jechuudha. Qodaan isin itti ejjettan yeroo hundumaa gogaa ta'uu qaba. Innaa kunoo wanfiitii yookiin immoo gingishaan qaba jechuudha. Gingishaa kanatti naqaa jechuudha. Yoo bishaan qabaate akka tasaa yoo bishaan qabaate jechuudha. Wanti isin jalaa tabalaashaa jechuudha. Maaliif zayitiin kun ani ofii koo xiqqeeffadhee hojjetadhe malee osoo baay'isee hojjedhee guyyaa baay'ee turuudhaaf inni ulfaata jechuudha. Baay'ee yoo gootanii guyyaa baay'ee yoo ture isin jalaa tabalaasha'uu danda'a. Kanaaf jennaani xinneessitanii anamma fakkeenya hanuma guyyaa tokko naga'u yookiin immoo xixiqqeeffadhee immoo guyyaa 2 naga'u jechuudha. Kan ani qopheeffadhe kanaafuu bishaan isaa keessaa bishaan tasumallee itti gochuun qabdanii jechuudha. Akka zayinni keessan isin jalaan tabalaashan. Yoo barbaadan fooxaatiin illee jechuudha lama kana fakkaata. Bakka ani moobaayilii kaawwadhetu naaf mijataa miti jechuudha. Toshitanii haala kanaan keessaa calalattu. Ofuma isaatiin calalama baay'ee bareeda. Kun zayitii qulqulluu isinii baasa. Qulqulluu isaa jechuudha. Uumaa tokkollee hin dabarsu, uumaa tokkollee keessatti nambisuu jechuudha. Xurii yookiin immoo ulfaataa sajjin naqu. Kunoo erga haala kanaan akkasittiin jechuudha. Waaw, zayitii ajaa'ibaa naa ba'ee jira. Silaalaa wantiinsaa kana fakkaata jechuudha. Amma qodaa kanatti kan naqadheef jechuudha. Qodaa akkasiin qaba'anii qodaa akka kana duwwaashee bareechadhee qulqulluudha bishaan hin qabu jechuudha. Kunillee bishaan akka hin qabaanne. Na amma kanatti sababa naqadhee fi akkanaatti naqamuufidha. Zayitii qulqulluu bareedaa naa ba'e jechuudha. Darbee immoo fooliin isaallee akka inni bareedu dhugaa. Maalinni foolii isaa bareeche avokaadoon durayyuu fooliin qabu. Roosmeeriin immoo baay'ee tokko bareeche jechuudha. Maashaallah zayitii ajaa'ibaa kanan qopheeffadhe. Egaa haala itti fayyadama isaallee walumaan itti fayyadamna jechuudha. Zayitiin kiyya har'a kana fakkaata irraa ina jalaan galadhe. Kunoo kana fakkaata hordoftoota kiyya waliin fayyadamna na hordofu. Kunoo hordoftoota keenya waliin ejjennee ufneetiin jirra jechuudha. Amma kallattumaan yookiin immoo daariittuma akkaataa itti fayyadama isaallee walumaan ilaala jechuudha. Egaa rifeensa keessan yeroo hundumaa ani rifeensa kiyyaa bakka 4tti hiruu jaalladha jechuudha. Akkaataa akkasitti hireetiin itti fayyadama yeroo hundumaa jechuudha rifeensa kiyyaa. Isinillee akkasitti akka itti fayyadamtan isiniin jedha hordoftoota keenya. Akkasii rifeensa kiyya akkasitti adda baasa. Haala kana walumaan itti fayyadamna. Haala baay'ee salphaa ta'ee jechuudha. Hundumti keessanillee akkana wajjiniin itti fayyadamtan isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya waliin itti fayyadamna.
Bushixii yookiin filaa akka kanaatiin filaa yeroo hundumaa isiniin je'eetiin jira baay'ee gurguddaa ta'ee egaa amma zayitii kiyyaa itti diba'a jechuudha. Erga dibdanii immoo harka keessanitti illee haala kanaatiin coobsitanii akkasittiin jechuudha. Shurrubbaa isaatti illee dibuu qabdu. Hamma qarqara isaatti. Hamma qarqara isaatti jechuudha. Akkasittiin dibdanii qarqara isaatti illee sama masaji tersyadua masaji baay'ee rifeensa keenya activity yookiin immoo relaxii godha waan ta'eef yeroo hundumaa masaajii itti fayyadama. Ani masaajii itti fayyadama yeroo hundaa jechuudha. Haala kanaatiin erga masaajii gootanii asiimaan jechuudha kallattumaan sitti qabsiifama. Ammallee kanallee jechuudha anamma waanan viidiyoo dalaguuf jechuudha daddafee godha. Isin garuu irra turtanii masaajii gochuu qabdu. Rifeensa keessa buqqee isaa keessa foroforii waan hundumaaf jechuudha. Zayitiin kun jechuudha dhugaa rabbiin foolii isaallee baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee namatti tola. Kanaatiin turshaatii jechuudha. Bifti isaallee bexaam itti namatti tola jechuudha. Haala kanaan erga masaajii gootanii jechuudha. Akkasittiin jechuudha. Erga gootanii deebistanii las godhaa filaa. Suuta. Iddoo wal qabatetti suuta jedhaatii baasaa malee jechuudha. Rifeensa keessan tokkittee buqqisuu qabdanii. Tokkittee buqqaasuu qabdu rifeensa keessan. Suuta qas jedhaati. Akkasittiin jechuudha. Erga akkas gootaniiti. Galgala yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa galgala zayitii keessan qopheeffatanii kaawwattanii torbanitti jechuudha si'a sadii
akkasittiin yoo masaajii gootanii itti fayyadamtan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessa jijjiirama guddaa agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii isin itti fayyadamaa ilaala. Baay'ee tokko jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Amma onlaayinii irraa zayitiin bitamu jechuudha. Zayitiin onlaayinii irraa xalabattanii keemikaala qabaachuu danda'a. Maaliif keemikaala qaba yoo jettanii akka yeroo dheeraa turuudhaaf keemikaalatti ta'ama. Inni kun garuu yeroo dheeraa garmalee turchitanii ofii keessan rifreeshii torban tokko torbee lama akkasii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaatiin rifeensa keessan kunuunfachuu dandeessu. Rifeensi keessan lubbuu keessan ani rifeensa kiyya akka lubbuu kiyya jaalladhu. Eenyu caala rifeensa kiyya jaalladha jechuudha. Eenyullee kan rifeensa isaa hin jaalanne jiru. Isa rabbuma namaa kennee nu wayyachuudha. Inni kaan ganaa rakkateeyyuu biteeyyuu itti rakkate jechuudha. Nuti immoo hankeenya kunuunfachuu qabna itti rakkannee. Sirriitti itti rakkannee kunuunfachuu qabna jechuudha. Wanti rifeensa keenya nu caalu eessarree hin jiru. Mana keenya keessatti haala kanaan keemikaala kan ta'e fayyaa rifeensa keenyaa kan ta'e faayidaa guddaa kan nuuf qabu itti fayyadamna jechuudha. Edis nama jechuudha. Isa kanallee akkasuma jechuudha. Asinillee akkanuma lamatti irra viidiyoo gaggabaabsee hojjedha. Hordoftoota kiyyaa akkaataa isa karaa garasiisanaa masaajii godhee zayitii itti dibee sanatti jechuudha. Dibeetii jira egaa isa kanas akkasumatti oofna jechuudha. Maaliif viidiyoo yoo isinirra dheerate akkaataa itti hojjetamu maalummaa isaa hundaa waan bartaniif jechuudha. Video isinirra dheeressuurra viidiyoo hanga xumuraatti ilaaltanii akka waa irraa barattan yeroo keessan qusattanii jechuu barbaadeeni yeroo keessan qusattu faayidaa guddaa irraa argattu daqiiqaa yookiin immoo sa'aatii gabaabduu keessatti jechuudha. Haala isa sanaatiin akkanallee akkasitti dhaha. Galgalachuudha. Yeroo baay'een keessan mana namaa jirtu yeroo kilaasii keessan galtan rifeensa keessan cabarbartanii irraa fiigan. Cabarbartanii yoo akkam dadhabdan akkaataa ana bakka lamatti iree kanatti bakka lamatti godhaa. Qibaatii kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Qibaatii kamiyyuu yoo ta'e mana keessan keessa kan jiru itti dibaatii masaajii gochaarra ittiin bula. Akkasumatti itti ooltanii akkasumas jettanii itti rafina. Guyyaa sadii jijjiiraa rifeensa keessan qibaatii tokko yoommoo hin dandeenye har'aa bor qibaatii qaqayyarachuu ta'e isuma sana jechuudha. Masaajii godhaati. Rifeensa keessan immoo rifreeshii godhaa yeroo hundumaa jechuudha. Akkasittiin yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argattu. Dhugaa rabbii. Nama rifeensi isaa caccabee dhugaa gooftaati. Baay'ee caccabee rifeensi kiyya dhugaa. Shintibeetii yoo lixe ture kutaan qabu ture gisee dura. Shintibeetii yoo lixe dhugaa rabbii baay'ee caccabee waan inni fakkaatu ture. Erga akkas gootanii kan isaa keessa immoo galgalaa. Amma jechuudha. Sababan amma galgala kan ofitti xuuxatee bula. Guyyaa hin danda'u sababiin isaa ijaaba waan hin godhanneef jechuudha.
baay'een keessan ijaaba akkaataan ijaaba beektu miti ijaaba isinitti agarsiisa. Akkasiin akka keessanitti godha. Baay'ee natti qabbanaa dhugaa rabbii isinitti argitanii kanas kanaan deemuu hin dandeessu. Ana ammoo galgala kana shaarbii shaffaradhee akkasitti narraa yeroo jechuudha. Borummoo argitanii kan akkasitti hojii kiyya oola. Hoom tokko mul'atu qibaatii dibadheeraa fuulii hin qabu haala kanaan oolu. Ispeeshaal keessumaa ijoollonni akka kootii ijaaba akka kanaa uffattan rifeensi keessan baay'ee miidhama. Maaliif guyyaa dafqaa ooltu asirratti dafqiin dafqama rifeensi keessan baay'ee humna dhabaa yookiin immoo lallaafaa isin jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo galgala akkasitti rifeensi keessan akkas godhattanii qoshee qilleensa rukuchiistanii shaarbii kafaffi godhaa asirratti shaarbii kafaffi godhaa ittiin bulaa jechuudha. Bor akkasittiin ejjettu miicuullee isin hin barbaachisu jechuudha. Fooliin isaallee foolii bareedaadha. Dhugaa rabbii isin hin jedhu. Hojjetan dhaatii ilaala. Baay'een keessa waan anammaa itti hidhatan mana keessaa qabdu. Turtiin keessa waan na wajjiniin turtaniif galatoomaa hordoftoota kiyya laayik godhaa. Laayikiin irraanfatinaa isin jaalladhaa hanga turtii biraa walitti deebinutti. Ciao.